Nagaan Waaqayyo Waaqa jiraataa hunduma keessaniif haa baay'atu. Barattootaa fi hordoftoota Meetii Chaanal akkam jirtu nagaa keessanii? An nagaadha galata Waaqaa. Isinis baga nagaa keessan taatan barnoonni akkam jabaattu jabaadha. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu maqaa guyyoota torbanii fi maqaa ji'oota waggaati. Torban tokko guyyaa torba, waggaan tokko immoo ji'a 12. Kunis ji'oota 12 qaba jechuudha. Dursa maqaa guyyoota torbanii waliin ilaallee sanii booda gara ji'oota waggaatti darbinaan egaa guyyoota torba qabaa. Guyyaan jalqabaa yookiis guyyaa inni duraa Wiixata jedhama. Guyyaan inni lammaffaan immoo Kibxata jedhama. Guyyaan inni sadaffaan immoo Roobii jedhama. Guyyaan inni arfaffaan immoo Kamisa jedhama. Guyyaan inni shanaffaa Jimaata. Guyyaan inni ja'affaan Sanbata jedhama. Bakka tokko tokkotti Sanbata duraa, Sanbata xiqqaafaa jedhamee waamama. Amaariffaan immoo Qidaamee jedhamee beekama jechuudha. Guyyaan inni torbaffaa fi inni dhumaan immoo Dilbata jedhamee beekama. Bakka tokko tokkotti Sanbata guddaa jedhamee waamu. Akkasumas Sanbata illee jedhamee waamama. Yeroo beekamaa isaa Dilbataa jechuudha akkuma egaa maqaan guyyoota torbanii kana fakkaata. Amma immoo gara maqaa ji'oota waggaatti haa darbinu. Waggaan tokko ji'oota 12 qaba. Ji'i inni jalqabaa fi inni duraa ji'i tokkoffaan Fulbaana jedhama. Ji'i lammaffaan immoo Onkoloolessa. Ji'i sadaffaan immoo Sadaasa. Ji'i arfaffaan immoo Budde. Ji'i shanaffaan immoo Amajjii. Ji'i ja'affaan immoo Gurraandhala. Ji'i torbaffaan immoo Bitootessa. Ji'i saddeettaffaan immoo Eebila. Ji'i salgaffaan immoo Caamsaa. Ji'i kurnaffaan immoo Waxabajjii. Ji'i 11ffaan immoo Adoolessa. Ji'i 12ffaa fi inni dhumaan immoo Hagayya jedhama jechuudha. Kana fakkaatu egaa ji'oonni waggaa 12 kun immoo waqtiilee qabu. Waqtiilee waggaa ji'i jalqabaa fi ji'i lammaffaa, ji'i sadaffaa waqtii birraa jedhamu. Ji'i arfaffaa, ji'i shanaffaa, ji'i ja'affaan immoo waqtii bonaa jedhamu. Ji'i torbaffaa, ji'i saddeettaffaa fi ji'i salgaffaan waqtii arfaadhaa jedhamu. Ji'i kurnaffaa, ji'i 11ffaa, ji'i 12ffaa immoo waqtii gannaa jedhamu jechuudha. Egaa ji'a sadiin waqtiilee qoqqooduu isaanii akka kana fakkaataa jechuudha. Galatoomaa yeroo gaarii jabaadhaa eebbifamaa.